السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمدوتا كنين يوسر راركي جالالين كي تتكيسو دندا أكاسو مالي سيئيسو دندا نمي دقادا سين جالالين توك يوتي especially جيجو شامرد هدو جالالين كي نتكيسا جالالين كي هما سلام بربادو جالالنا في كنو مالي جدا يعني برس Asuman gara YouTube korsa fayisu bagana gahan nuftani subscribe like godhuudhaan yaada qabdan comment irra nu barreessa. Tokkoffaa dhiirri tokko shamarree takka wanni sadarkaa kabajaa isii gabbuusu yookaan jaalala isii xiqqeessuu danda'u tokko dhiira tokko wal bartee torbee lama jalqabarra yoo jirtu jechuudha. Akkuma wal barteen complaini eegalu complaini yookaan immoo control godhuudha baay'ee cinqamuu isa jechuudha. Bilbiltee fi fakkeenyaaf bilbiltee fi hin deebisneef yoo ta'e bakka hojii jiraachuu danda'a, nama waliin biizii ta'uu danda'a, wama kamii waliinu. Garuu immoo isaa otoo inni hin deebisiniif deebii isaa otoo hin eegin bilbiltee shamarreen takka jenne oo si bilbilee tureedu jechuu karaa polaayitii ta'uun gaafachuu irra si bilbilee turee bar bilbila maanaan deebisin moo shamara biraa walii haasaa jirtu maaltu biizii si godhe kana mara jechoota akkanaa obboleettitii yaa usa tasgabbaa'e. Okay, lafti tuniyyuu yoo suuta irra deeman turte malee yoo dhiitte yoo xiqqoo keessatti margi bareedaan kunuyyuu badee daaraa taati. Ilmi namaa immoo waa hin danda'u. Yeroo xiqqoo keessatti haalli isaa jijjiirama waan ta'eef qusannaadhaan deemi. Nama jaalattu especially nama dhugaan jaalattu yoo taate dhabuu dandeetta. Eeggannoo godhi. Dhiirri uumamaan wanni isaan jibban guddaan waca haasaa yeroo mara haasaa dubartii yeroo hunda haasaa gootu. Haasaa wamoyi haasaa uumte haasaa gootu hin gammadan irraa hin gammadan jaalala kennuuf fudhachuu baay'ee si wajjin rakkatan of qusannaa godhuu qabda asirratti jechuudha. Okay, kan itti aanu dhiira dursitee argamuudhaaf yeroo hunda yoo yaalta ta'e dhiira dursitee waa baay'ee irratti yoo ni yaalta ta'e dhiirri responsibility mataa isaa baachuu yoo hin dandeenye ta'e isa fuuldura deemtee okay kanas ana godha akkanas ana siif ta'a. Fakkeenyaaf ati qabeenya yoo qabaattee jette okay bakka bizinesaa kana hin banaa sarraatanyaa sitti qaxaraa ati taa'ituma jiraadhu yoo ka jettuun ta'e dhiirummaa isaa jilaa xiqqeessitee jirta. Kanaaf mallaqa yoo qabaatte is okay haa hojjetu haa hojjechiisu karaa itti agarsiisi. Mallaqas yoo hin qabne responsibility isaa waan inni godhuu qabu waan inni godhuu hin qabne dursitee steepii guddaadhaan kiiloomeetira dheeraa isa fuuldura baatee fiiguu hin yaalinii dhaabadhu jechuudha. Haguma feetee shamarri beektuu yoo taateetiin jette beekumsa ofii san otuma ofii beektuu haga danda'ameen isa dursitee argamuudhaaf baay'ee otoo yaaluu baatte. Because dhiirri kabajaa waan jedhamu jira. Mucaan xiqqaa waggaa 10 kabajaa fedha dhiirri. Uumama isaati beekeetiin itti yaadeetiin keessa isaa akkasitti waan uumametu akkas isa taasisa. Dhiirri shamarran immoo tiriit godhamu dhaggeeffatamu hin bareedda jechuuni isii dinqisiifachuu waaw shamarra akkasii waaw yeroo hunda waaw jechuun jaalattiin yoo san akkam taati shamarran asuma barattee samii irra taa'u malee homaa isitti nafan yeroo akkasi dinqisiifatamu waaw my queen my love waaw shamarra akka keetii waaw yeroo maroo jettuun ta'e inni bareedda waaw. Dhiirris yoo kabajamu akkasitti enerjii fi humna hagasiitti dhagahama jechuudha. Yoo ati waan hundaa dursitee deemta ta'e
no dhiirummaa ofiititti gammadee si wajjin jiraachuu hin danda'u. Kanaaf baay'ee dursitee dhiira fuuldura fiiguu irraa qusadhu. Kana yoo jedhu wal gargaaruun wal cinaa dhaabbachuun hin barbaachisu jechuu kiyyaaniti. Garuu isa dursuuf baay'ee hin yaaliin jechuu kiyya. Okay? Kan biraa immoo dhiira tokko akkuma wal barteen jechuudha. Akkuma wal baratteen amma bilbiluu fi amma barreessuu fi otoo amala waliin bariin jechuudha. Wal bartaniitu hin turre. Barreessitee fi bilbiltee fi hagni ati barreessituuf hanni ati bilbiltuuf isarra yoo caalee jedhe kunis situyyuu jaalala san liid godhaa jira. Bakka sanitti inni bakka kennituuf barbaada. Like an hagana yoo godhee isiinoo hagam godhuu qabdi jedhee akkasitti yaada. Waa hundaa waluma qabee jaalala kan kee kan anatu liid godhaa, anatu iyyuu shofeera kee ta'a yoo jetteen no. Kanaaf shamarran baay'een dhiira baay'eedhaan daddafanii wal dhaban. Because inni dhiira ta'uu fedhaa responsibility ofii godhuu qabaa. Isin dhiira taatee waan itti dhuftuuf deebitee wama ofii gootu saniinuu isa diqqeessu waan yaaltuuf jaalala akka ati barbaaddutti illee sii kennu ni rakkataa jechuudha. Achi booda kompleenii guddaa eegaltaatiin. Ana waan hin jaallannee fi shamara biraa waliin haasoftaa kun itti dabalamee jennaan keessi isaa maal ta'aa dhufaa? Xiqqaataa hanni inni si jaallatu jilaa xiqqaataa dhufa otoo hin beekin jechuudha. Kanaaf shamararraa maaltu barbaachisa jaalala keessatti? Dhiirarraa hoo maaltu barbaachisa? Akkamitti hoo deemuu qaba? Waan jedhu baay'ee barbaachisaadha. Dhiirri immoo shamara ofii isaaniitii jaallatan kabajju, shamara ammallee ofii isaaniitii dursanii responsible ta'anii argamanii shamara ofii isaaniitii liid godhan jaallatu. Kana yoo jedhu shamarri bultii keessa gaheen qabdu jechuu kiyyaa miti. Of course jireenyi kan jara lameeniitu garuu bakka siin maluu fi bakka isaan malu adda baastee deemuu si barbaachisaa jechuu kiyya. Akkasumallee shamara takka wanti dhiirri gadi buusuuf yookaan jaalala isii kabajaa isiif qabu jechuudha. Dhiira yeroo baay'ee jaalallee isiis haa ta'u abbaa manaa isii nama biraatiin madaaltu. Jaalallee isii wajjii waliin makiinaa ummataa yaabbattee odoo deemtu yookaan hiriyaa isaa wayii ka makiinaa manaa qabu gaarii manaa qabu jechuudha. Makiinaa akkasiisan qabaanne makiinaa bareedaa qaban jireenya bareedaa qaban hamilee dhiirummaa isaa jalaa tuqaa jirta jechuudha. Akka dhiirri shamara takka atiin bareeddu yoo jedhaniin baay'ee hamilee isii cabutti dhiira tokko waa'ee qabeenya isaa yeroo itti haasayan ebalu si caalaa qaba, ebalu si caalaa waan akkas babbareedaa waan gurguddaa san qabootetti akkasuma hamileen isaa baay'ee tuqama waan ta'eef dhiira tokko yoo hin jaalanne duruma qabeenya ka qabu yoo barbaadde ka qabeenya qabu filadhu malee eega bira dhuftee qabeenya nama biraatiin isa madaalchisuu irraa uf qusadhu. Kun akka jaalalli keessan lamaan gadi bu'aa deemu taasisa. YouTube kana subscribe godhuudhaan yaada qabdan komentii irra nu barreessaa. Galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jedha. Yeroo hedduu immoo vaayiraaliin mana kanaa akka gadi hin buuneef jechuudha. Viidiyoo tokko yeroo ilaaltan viidiyoo dabalataatis itti dabaltanii ilaaluu fi akkasumas viidiyoo ilaaltan san yoo xumurtan irra gaariidha jechuudha. Kun chaanala qorsaa fayyisooti. Chaanalli qorsaa fayyisoo immoo yeroo hunda waan isin gammachiisuu fi waan isin barsiisu qabatee dhufa jechuudha. Viidiyoo itti aanuun hamma wal agarrutti yeroo gaarii qabaadhaa. Ummata jaalalaa isiniin jedha subscribe godhuudhaan